allatti arfaniin qoradhee abuure ardiilee torbarra gitni kee jira Tubbi akkasoo giddaa bulee natti mi'aawu afaan koorra keesse kanaaf jalliseen taa'u afaan koorra keesse kanaaf jalliseen taa'u afaan koorra keesse kanaaf jalliseen taa'u Mali makaan akkas miidhagu faarfannaan kan hin kuufamne Mali makaan akkas miidhagu laallamnaan kan hin kuufamne afaan beeknu waaqessinaan qulqulluu qulqulluu jenne afaan beeknu waaqessinaan qulqulluu qulqulluu jenne Saganafi, Komanafi, Gadijanafi, Wakayabafi. Saganafi, Komanafi, Gadijanafi, Wakayabafi. Saganafi, Komanafi, Gadijanafi, Wakayabafi. Wakayabafi, Wakayabafi, Wakayabafi. What are you buffing? 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 Sagatama barbaadu lammiin tuffatamee kayyaadu Yesuus kootu yaadii sagatama barbaadu lammiin tuffatamee kayyaadu Yesuus kotuka Biya kufangari kuchu sibeka Har asubi kawalala sika Biya kufangari kuchu sibeka Har asubi kawalala sika Jesus kotuka Jesus kotuka Jesus kotuka Jesus kotuka Dura siadang kabditu akikan wampe Arras QULQULLUU tafi kurmata yom Chabe kan qulqulluutu fayyi nafsi ama Gaaffii deebii dhabeeffanii qaamsa sitti dhama
فالمين كونجوني تلفاتي عبدي ساوالي الرجيس دعاء تركلاتي قاجدي بقوفا لمين كونجوني تلفاتي عبدي ساوالي الرجيس دعاء تركلاتي برمنا بربادا قفتاكو لديمان كوني بابدا جرينيا سكتا كنكيتي أنغوني برمنا بربادا قفتاكو لديمان كوني بابدا جرينيا سكتا كنكيتي أنغوني Dugaan harkas ol qabee birmannaa dhabee gommeera mileen cabee kootukaa jarraan nutti naanna'ee meeqatu dhalatee du'ee malooma biyyaa ba'ee dhugaan gootootas mataarraa dubbatu hangaficha luba atirsiitu hoolota salogne anyeenni facaasee ija kenneera tokkoon isaa hin gogne loltichonni jabaani qopaasaa duulee ajjeesee duwwalmaan namoota Yesuus jiraami abdiin dhaloota sardamni guyyoota dabalee jiraatuyyuu sodaan haalota Yesuus jiraami abdiin dhaloota 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 ويني دراري جنرجع فني يسوس أبانا موامينا من الرانفني يسوس بجودان قدر بوانتي دوانقما يسوس بلبل جرينيا تتينو القلما يسوس ويني دراري جنرجع فني Yesus abbaan nama waamee nama nirraan fanne Yesus michuudhaan gadarbu wanti du'aan gama Yesus balbala jireenyaa ittiin ol galama Nidu ajjeesee anjiraan baannatu alangaa rakkinaa reebeessan dandeenye Ulicha faasikaa maqaansaa ulfaatu omtinuu dorgomee saajjin tarreen teenye Qajeelfama daandii qajeelummaatini daandii gaara xiyyoonni ganuu ijeesse Tokkichaan gitamne ilma waaqayyootini dubaaf mootummaa isaa isa golgoleesse Yesuus jiraami abdiin dhaloota Yesuus jiraami abdiin dhaloota Yesuus jiraami abdiin dhaloota Yesuus jiraami abdiin dhaloota
dabaree saafite hunduu yommuu darbu godaanee 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 ifa ulfina waaqummaa san marfame Yesuus hin jiraata olaanee 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 barriitti hin ga'u dulloome humna namu bakka ka'umsa isaa hunduu qorateen qaqqabu goota yoo dirqanii hardiisuu kanneessu dubbiin sanaasisee tulloota majjeessu ibidda tokko duudha inni gimiisa tuulaama doomsaa rufii duwwaati Yesuus goota onnee murtama. Tola tola na jallatem gati male Tola tola na barbadem gati male Tola tola na jallatem gati male Tola tola na fo'atem gati male Anin qabamu si achi anin qabamu si achi indanda'amu Anin qabamu si achi anin qabamu si achi indanda'amu Nabasa nani umille himbare du jireenyi ko nafsi imale dadhabe du bakolalla na argite wae ko fabdin kutanne matina falmite farfatama maganke farfatama fakatin qabu gitnike esa targama jallatama maganke jallatama fakkaattiin qabu ifnike isa targama kabajama maqaan kee kabajama fakkaattiin qabu ifnike isa targama farfatama maqaan kee farfatama fakkaattiin qabu ifnike isa targama jallatama maqaan kee jallatama fakkaattiin qabu ifnike isa targama kabajama maqaan kee kabajama fakkaattiin qabu ifnike isa targama Tole kabajamtoota hordoftoota Doonii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Egaa akkuma amma argaa turtan godina Horra Guduruu Wallaggaa magaalaa Haratoo fi naannoo Caaroo Goobanotti ijoollota haadhaaf abbaa hin qabnee fi gargaarsa hin qabne sababa barruulee bitachuu dadhabaniif barumsa isaanii addaan kutuuf turan gara mana barumsaatti deebi'anii barumsa isaanii akka hordofaniif deeggarsi taasifameeraaf. Kana malees ijoollota qaamaan asitti dhufanii deeggaraman malee ijoollota sababa garagaraan asitti argamuu hin dandeenye gara manaatti erguudhaaniif deeggarsa barbaachisaa ta'uuf deeggaramaniiru. Walumaa galatti ijoollota gara 60f deeggarsi taasifameeraaf. Deeggarsa kana kan nuuf taasisan ijoollota biyya bakkee jiran waldaa humna hafuura qulqulluu Waaqayyo bara keessan jireenya keessan hojii keessan haa eebbisu eebbifamaa. Akkasumas wantoota barbaachisuun na deeggaruudhaan na wajjin kan ta'an deeggarsa konkolaataa naaf gochuudhaan haala naaf mijeessuudhaan bakka sanatti na wajjin deemanii na gargaaraa kan turan abbaa koo abbaa foonii hojjetaa wangeelaa Gaaddisaa Taakkalaa bakka isaan jiranitti Waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu. Kallattii garagaraan na wajjin ta'uudhaan obboleessa koo kaameraamaanii Saamu'eel Bareechaa lafa jirtutti Waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Egaa Waaqayyo nu gargaaree bakka sana irratti haala ulfaataa ture, waraanatu ture, lola guddaatu ture, dhukaasatu ture.
baay'ee dhukaasatu ture, waraanatu ture isa keessatti. Akka nu gargaaree nagaan gara mana keenyaatti deebinee galleerra. Eebbifamaa wal wajjiniin warra dadhaban warra kukkufan lafaa kaafnaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Ola diimaan nu guddachuu didee kaayyoon mana ba'iitu galmasaa wallaalee dhalli bor biyya isaa fi fagootaaf daatame bara keenyatu jiraata waalee fala dhabnee walii wallaalleetu gara keetti iyyaata galchina nu jalaa callisiin Waaqayyo nu uumteettoo nu oolchi salphina si harkaa jira furmaan isaa si harkaa jira furmaan isaa nageenya moo dhaloota kanniisa si harkaa jira furmaan isaa si harkaa jira furmaan isaa nageenya moo dhaloota kanniisa